Waggaa kudhanii meeqan dura dhaqe walaloo Zalaalamaa Barraa tokko sii jedha. Waggaa kudhanii meeqan dura dhaggeeffadhe. Waan akkasii kun isa rakkiseetu beektaa. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti alma haa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu jedhe. Kan shan ta'ee dhufu. Kan shan ta'ee dhufu. Ayya. Mana gumaa lixuun akka sirna gadaatti akka namni qaamni irraa du'e tokkotti isaantu sin ajjeesneerra waggaa 27 kallattiidhaanis alkallattiidhaanis isin ajjeesneerra isin miineerra isin saamneerra Oromoo biyya abbaa keessan irratti akkas hin gooneerra nuuf kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataatti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti bu'aa turre miti. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti siinaan jedhe siyaasa keessatti naan jedhan diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan. Akkasii Dooktar Abiyyi sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun. Nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun. Nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaa. Kaleessas diina Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun. Nafxanyaan dijjata hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun. Nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromoo kun. Nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromoo kun. Nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada akka fuulduraattis diina Oromooti akka fuulduraattis diina Oromoo fuulduraattis diina Oromoo fuulduraattis diina Oromoo fuulduraattis diina Oromoo fuulduraattis fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Hacaaluu 4 kiiloof sitti waane jettee sirbite turte. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee barratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jette jirta. Oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne. Arginee turre. Ayya. Okay akkamitti argine seete? Akkuma dura siin jedhe